Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaallatamtoonni hordoftoonni Oromoo Tech Tutorial alhamdulillah ani naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kun kabajaadhaa bakkiirtan maras nagahu. Egaa daawwattootaan kiyya viidiyoo irraa kana keessatti wanni isin barsiisu telegiraamii wanta haaraa waan sadii fidee jira waan sadii inni fide sanirraa isin barsiisu. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chanaala keenyaaf haarawwataa ta'an baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chanaala keenya subscribe godhachuun dagatinadha. Yeroo subscribe gootan barumsuun isirratti dabarsinu yeroodhaan nama dura akka isin bira gahuuf mallattoo notification sakkalee itti godhaadha achiboota all kan jetturra kaayyaadhaadha. Akkasuma barumsa keenya yoo isinitti tolee viidiyoo keenya like share gochuudhaan jajjabeessuun dagatinadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Egaa daawwattootaan kiyyaa yeroo ammaa kana telegiraamiin nama hunda biratti jaalatamaa tahee nama hundatuun itti fayyadamaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana namni telegiraama bilbila ofirraa hin qabne hin jiru jechuudha. Jaalatamaa tahee jira jechuudha. Ammas akka feesbuukaa sanitti wantoota babbareedaa sadii fidee jira jechuudha isin eegale. Akkuma feesbuukaa san jechuudha yookiin akkuma messengeraa san laayikii namaa gochuun yaani yaada barbaadan tokko irratti suuraa laayikiitiin yaada keessan ibsachuu hin dandeessan yookiin reakshin fidee jira jechuudha isin eegale. Tokkoffaa amma telegiraam keessan irra galtanii achi booda yeroo telegiraam keessan irra galtan jechuudha barreeffama namni isinii barreessu tokko yeroo halkan yeroo tokko kilik itti gootan jechuudha haala kanaan reakshiniin isinii ba'a jechuudha isin eegale akkuma feesbuukaa san jechuudha yaada keessan asumaan ibsachuu dandeessan jechuudha isin eegale. Haala kanaan jechuudha. Ammallee yoo barbaadan yeroo lama double click yoo click itti gootan jechuudha. Haala kanaan yaada keessan emojimaan yookiin reaction kanaan ibsachuu dandeessan jechuudha isin eegale. Lammaffaa warroonni chaanaala telegiraamaadhaa qabdan jechuudha reaction kana jechuudha ofiif itti banachuu qabdan jechuudha. Haalli itti banattanis jechuudha telegiraama keessan galtanii achi booda chaanaala keessan irra dhuftanii achi booda maqaa keessan irratti oli kilikii gootanii achi booda fakkii qalamaa kana irratti kilikii gootanii achi booda kinoo as jalatti jechuudha reaction ka jettu ni jirti jechuudha yoo hin banamin haala kanaan ofir jirti jechuudha keessanii irratti kilikii gootanii achi booda enable reactions ka jettu ooni gootan jechuudha. Haala kanaan reakshoon isinii dhufan jechuudha. Kana keessa haala kanaan hunda oonii gootaniiti kan jibbitan immoo akka namni yoo isinii kenne jibbitan cufuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf dislaayikii kana akka namni isinii hin kenne haala kanaan cuftan jechuudha. Yaani haala kanaan jechuudha kan barbaadan qofaa dhiiftaniiti kan immoo jaalattan qofaa oonii gootan jechuudha. Haala kanaan hordoftoota keessanii jechuudha warroota chaanaala telegiraama irratti isin hordofaniif eeyyama kennitaniif jechuudha akka reakshin isiniif godhan jechuudha waan isin gallakkiftan jechuudha isin eegale. Sadaffaan kan akka annatti tole jechuudha QR koodii keessan namaaf erguu ni dandeessan jechuudha isin eegale. Innis akkamii telegiraama keessan irra galtanii achi booda chaanaala telegiraama keessan irra dhuftanii achi booda maqaa keessan irratti kilik ni gootanii asirratti kan QR koodiin ni jirti jechuudha irratti kilik gootanii haala kanaan isiniif jechuudha suuraa kana namaaf erguudhaan jechuudha salphumatti namni gama chaanaala telegiraama keessanii dabalamuu danda'a jechuudha isin eegale. Haala kanaan jechuudha gosa baay'eetu jira kun kan baay'ee namatti toludha jechuudha bifoota kalarii gosa hedduutu jira jechuudha isin eegale. Kan namaaf erguudhaan jechuudha salphumatti namni QR koodii keessan kan namaaf erguudhaan salphumatti namni joon godhee isin hordofuu danda'a isin argatuu danda'a jechuudha kanuma sheerii gootaniif jechuudha isin eegale akka durii liinkii namni sheerii gochuuf osoo hin taane QR koodii kana ergitaniif jechuudha namaaf. Asirratti yeroo nama erguu barbaadan sheer QR kood ka jedhu ni jira irratti kilik gootanii
achi booda wanta barbaadanii nama erguu dandeessan jechuudha. Telegiraama barbaadanii akkuma kan barbaadde fakkeenya waatsaappiidhaan namaaf erguu yoo barbaadan haala kanaan namaaf erguu dandeessanii jechuudha. Haala kanaan namaaf erguu dandeessanii salphumatti namni haala kanaan isin argatuu danda'a jechuudha. QR koodii kanaan. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoolee keenya laayik sheer gochuudhaan jabeessuun dagatiin aadaa barumsa birooti naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.